Macaafa qulqulluun akka jedhu namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Jiraara hin jiru. Namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Sila ammaa Yesuus hin dhufu ture. Tu namni qajeelaan jiraatee Yesuus hin dhufu ture. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame. Roomaa 3:21-22 kana jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Amma garuu karaa seerichaa utuu hin ta'in karaa namni ittiin qajeelaa ta'u Waaqayyo biraa mul'ateera. Seerrii fi raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'aniiru. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa in ta'a. Kana irrattis warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Ameen. Karaatti namni qajeelaa ta'u karaa tokko qofadha. Innis Yesuus Kiristoositti amanuu qofaadha. Namoonni baay'een ani nama gaariidha, ani nama qajeelaadha, ani nama sirriidha jedhaniitu himachuu danda'u yookaan immoo ittiin dhaadachuu danda'u. Garuu qajeelummaan keenya, gaarummaan keenya kan nuti himannu Yesuus qofadha. Kan namni ittiin qajeelaa ta'uu danda'u, karaa itti namni itti qajeelaa ta'u karaa tokkodha. Karaa Yesuus Kiristoosidha. Warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru jechaadha. Yesuustu qajeelaa nama godha. Qajeelummaa qabna jennee himachuu hin dandeenyu. Utuu qajeelummaa qabaanneeti silaa wanti Yesuus Kiristoos teessoo isaa dhiisee gara biyya lafaa kanaa dhufuuf hin qabu. Silaatii utuu qajeelummaa qabaanneeti qajeelummaa keenyaan of fayyisuu ni dandeenya, of gargaaruu ni dandeenya. Silaa wanti gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee nuyi fannifamuu hin jiru ture. Qajeelummaa waan nuti hin qabneef, waan nuti qajeelaa hin taaneef jechadha kan inni dhufe jechaadha. Gooftaan maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Yesuusitti amante malee qajeelaa ta'uu hin dandeessu. Yesuusitti nama amanu qofaatu qajeelaa ta'a. Roomaan 1:17 namni amantiidhaan fuula Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa in jiraata jedha. Namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa jiraata. Kan nuti ittiin qajeelaa taanu Yesuusitti amanuu keenyaan. Ammas irra deddeebi'ee kanan dubbadhu, irra deddeebi'ee kanan isinitti himu, Yesuusitti amanuu qofaadhaan qajeelummaan kan inni argamuu danda'u. Yesuusitti amanii qajeelaa taata. Tariitii amantaa garaagaraa keessa jiraachuu dandeessu. Iddoo garaagaraa dhaquu dandeessu. Garuu Yesuusitti amante malee qajeelaa ta'uu hin dandeessu. Macaafa qulqulluun akka jedhu namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Jiraara hin jiru. Namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Sila ammaa Yesuus hin dhufu ture. Tu namni qajeelaan jiraatee Yesuus hin dhufu ture. Macaafa Isaayyaas raajicha 53:5-6 waliin dubbifannaa akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname, sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa bannee turre, adduma addaanis karaa in gorre. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenya isa irra in kaa'ee jedha. Nuti akka hoolotaa karaa garaagaraa irra gorre, karaa mataa keenya irra gorre, karaa nuuf ta'a jennee yaannu irra gorre, karichi immoo nu baasuu hin danda'u jechuudha. Balleessaa keenyaaf inni in waraaname jedha. Yakka keenyaaf immoo reebamee caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame. Akka nuti nagaa argannuuf adabame. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf ta'e. Yesuus haa eebbifamu. Kana egaa isatti amanuudha qajeelaa kan ta'uu dandeenya. Isatti amanaa qajeelota taatu. Isatti amanaa nagaa argattu. Nagaa kan namaa laatu isadha. Qajeelaa kan namaa godhu eenyu? Yesuus qofa. Qajeelinni isuma harka jira waan ta'eef. Abbaan dubbii sagalee kanaa Waaqayyoodha. Waaqayyo sinaa eebbisu.